odeeffannoo addaatiin manni murtii ol aanaa mootummaa Saawudii Arabiyaa musliimoota biyyattiitiin Ramadaana 29 Hijiraa bara 1447 galgala roobii yookiin arbaa ji'a haaraa Shawwaal akka ilaalan gaafateera. Namni ji'a haaraa Shawwaalaa kana ija qofaan yookiin baayinookulariidhaan argeem mana murtii dhihoo jiru beeksisee ragaa isaa galmeessuu akka qabu gaafatameeti jira. Rabbiin soomana keenyaaf dalagaa gaarii keenya kan Ramadaana keessaa nurraa haqee baloo jennam nama gammachuu ayyaana Iid al-Fitriidha argum Rabbi nu haa taasisu isiniin jennam. Odeeffannoo ji'a Shawwaalaa jala buunee kan isiniin geenyu ta'am inni yoom tahalaatam. Odeeffannoo biraatiin Ameerikaa fi Israa'el lolli isaan Iraan irratti banan isaanii fi addunyaas gaagaati jira. Lolli Ameerikaa fi Israa'el Iraanii wajjin banan erga jalqabame torbee 3 xumuruuf deemnam. Trump erga lolli kun jalqabame jechoota wal faalleessan hedduu dubbachaa jiram. Tattaafiin Ameerikaan Iraan irratti addunyaa of agarsiifachuudhaaf taasistus itti fufee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddarri US Iraan diinagdee addunyaa gaaga'uu barbaaddi jechuun himataniiru. Ameerikaan addunyaa baraaruudhaaf Iraan lolaa jirti jechuu isaati. Jarana isinis meeshaa keessa walawwaladhaati ka'aadhaa jechuudha hiikaan isaa. Haleellaan Iraan biyyoota naannichaa irratti raawwatee baay'ee nu rifachiisee hunni ta'a jedhee namni tokkolleen hin eegne ture jedha. Iraan gocha akkanaan dalayti jedhee isiirraa eegee hin turre jedhan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Doonaald Tiraamp injifannee jirra lola kanatti Iraanin laamsheessinee jirra humna qilleensa isiitiif humna dandeettii misaayilaa oomishuu isiidhaan laamsheessineerra kan jedhan. Iraan garuu misaayiloota haaraa guyyaa irraatis gara Dubaayitti ergitee jirti. Akkasumas Israa'eliin haleelaati jirti. Lolli Iraanii fi biyyoota Ameerikaa fi Israa'el jidduutti eegalame kun addunyaa gaaga'uu bira darbee gatiin boba'aa fi gatiin jireenyaa addunyaa hunda waxalaa jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Strait Hormuz yookiin hulaa Hormuz tan jedhamtu banuudhaaf sochiin wajji godhaa jechuun gamtaa Awurooppaa fi biyyoota hedduu kadhachaatiin jira. Biyyoonni hedduun hin deeggarru jechuun mormaatiin jiru. Saawuz Afrikaa dabalatee biyyoota naatoo dabalatee hin deeggarru jedhan. Ameerikaan biyyi samaayii gaditti anatu addunyaa hooggana jettuun Iraaniin hollachiisa jettee ofii isiitii hollachaa waan jirtu fakkaata. Iraan biyya jabduu ta'uu isii irra deebitee mirkaneessitee jirti. Pirezidaantiin Ameerikaa hulaa Hormuziin abadan ni baana jechuudhaan yaaliin inni godhaa jiru hanga ammaatti milkaa'aaf hin jiru. Iraanis diinota keenyaa kanneen akka Ameerikaatti hulaa Hormuz cufneetuma itti fufna jetteetti. Addunyaan kun garamitti deemaa jirti? Lolli kun garamitti deemaa jira kan jedhu waliin kan laallu ta'a. Itoophiyaa dabalatee biyyoota hedduu gaaga'amni lola kanaa gahaa jira. Keessumattuu qaala'insi diinagdeetii fi qaala'insi boba'aadhaa guyyaarraan dabalaa jira. Namichi Isroo hoogganaa jiru Sheexaaniyaawunis galaafatameera jedhamee odeeffannoon afarfamaa ture. Innis ni jira jechuudhaan viidiyoo wahii tokko laxxafee ture. Viidiyoon sun artificial intelligence namoonni jedhus jiru. Waardiyaa warraaqsa Iraan mana Sheexaaniyaawuu kan Jerusalemitti argamu waxallee jira jedhum. Ta'us garuu namittiin dhiigni namoota baay'ee harka isaa keessa jiru kun guyyaa takka inuma galaafatamti jedhu hayyoonni garagaraa. Iraan balbala Hormuz yookiin hulaa Hormuz diinota keenyaaf malee namoota saahibban keenyaaf waa hillan keenya michoota keenyatti hin cufannee jedhu. Hulaan Hormuz cufamuun addunyaa mara kokkee qabee jira. Garamitti deemti laata kan jedhu odeeffannoo jala bunee isiniin geenyaan hordofuun dagatinaa isiniin jenna.